dhufnee ati feemadiin akka suuraa osoo teettu namni kumaa ilaalu naan jennaan akka isin maamman Ramadaan jaalattanitti Oromoon hundi na jaalatti maqaan kiyya Aslii al Oromoo jedhe. Akkaawuntiin kenniqishuudha isin jennaan kamileena 5 qabu veerifaayii qaba jedhe. Madabo. Duo. Immoo yannaan amante garuu amanuu didde. Asli. Maal jirtare kabra? Taa'aa jira wallahi Umar akkam nagaa eessa jirtan? Imbaasii Itoophiyaa. Biyya galuu addaa? Yeroo duraatiif as dhufee. Maal goota? Haajaa takkaaf. Ajaa'iba qabda. Paarlaamaa seenuufi? Biltsiginnaa ta'uuf. Maasha Allah bara hojii gaarii haa ta'u ka. Intala koo ilmoo ofii bakka gaariitti arguun bareeduma. Jabaadhu kondoominiyeemii homaa wanuu fuudhi ka. Yeroo duraatiif hin dhufee bakka akka isaan rifadhee na lakkisee na ilaalamu mana hidhaas keessa jiraa hin jee barfirraan. Kaadiraa waalaikum salaam. Umar waalaikum. Maal ba'aa jira achi keessa? Maal ba'aa jira? Ani hin beeku seetiin taa'uun jira alaabaan ni jirti. Wanta kana biraan agarree egaa hin lallaallee keessatti hime. Maasha Allah tabaarakallah. Paaspoortii fudhattee reemu? Kana anniu seenne biraan taa'uutu jira garuu bakka akka mangistiitti na ilaalaa jiran garuu waan ajaa'iba sitti ta'u. Akkasii hidhanii booda hiriira baane hiriira nuun baafne baqattoonni tokkochi manatti nafan. Booda hidhanii hiriira akkam baane hiriira nu cinqina uummata ganaa gadi waamuu sagantaa baasuu taappeellaa suuraa keettiin hojjechiisuun wacii hedduu nu gaafata dafii gara. Sagalee naanii taatan islaan hidhame. Amma ammaan tana labsinaa miti hiriira guddicha shugguxii teennaaf sagalee tayu. Astaghfirullah azmaan rabbiidhaan hidhini. Ani hidhamuu miti guyyaa takka afaan hin callisuu hin danda'u. Huccuu waan san fuudheetiin jira shii siifin bilbila jeetiin bar hin bilbille. Kami? Karaachuu ergee. Bareedaa? Wallaa akka malee ittiin jaaladhean. Kan seenaa hoo? Akka takka inni takka naaf isiin. Miskiina kiyya kana rabbi irraa haa jaalattu. Raachuun nama gaarii hin jiru kan namni akka raachuu miidiyaa kanarra. Uffanneeti guyyaa baristee fayyaa uffannee isin garsiisnaa jechuun warra asirra jirtan. Baay'ee bareedaa. Galuun kaane reeman? Galuun kaane haajaan ganaan fixannee. Rabbi nagaa galchuu haa ta'u. Fardeen kiyya darbee jira rakkoolee biyya teenyaan wal qabatee akka shugguxii Oromootti rakkoolee bitaaf mirga laaluudhaan guyyaa ummaan teenya dhalte irra dabarseetiin sun guyyaa dhalootaa hin jaamu just waliin taphachuuf qofluudhaaf kabajnaa jechuudha. Guyyaa nagayaa tokko irratti guyyaa hin qabne ammallee kabajna. Guyyaa nagayaa jechuudha. Ati yaada gaarii. Ati dhaguma intala sabaa taate tokko biraa taate guyyaa waliin qabsan gabbee abbarii kiyya jedhee cafa. Gaafa intala doktoraa taatu bar hayyuu taatee dhalatta. Gaafa intala doktoraa taatu. Leenca deengatti akkasitti leenca sadii moo afur irratti darbite san bari. Silaa bar guyyuma kanaaf hayyachuu qabda ture. Maaliif akkas gootisa?
Kennaan ilmoo kennaan hin dhumu waan. Baga sii kenna iyyuu silaa gubadhe akkaawunti kiyyan jalaa gare. Ay qoccanya. Yaa. Huccuun tiyya dhugaa hedduu Bilaa lafarra bireetti gangaladhee booyam. ilaaluudhaaf qophiidha miti. Qophaa guyyaa biraa har'aa miti. Haa fixannee kaardiidha. Bakka amma eega huccuu aadaa Oromoo si bite innillee beera Arabaati findii kana wajjin olii gadi wannoo jechuu haadhiisu atillee olii gadi biraa lallaaluu dhiisi bukaa isin godha. Anaaf inni barsaahiba wallahi. Ani hedduun inni nama gaariidha saahiba kiyyaa. Akka. Okay, ka saahibummaa si ergeedha. Egaa anaaf inni saahibummaa miti duraanu. Ambar waan qaadhimaatii jedhee daara si baase seeyaan hangalle. No, anaaf inni akkasii miti. Anaaf inni saahiba namoota akkasii yaada malee anaaf inni saahiboota. Galee. Saahibummaa kana fuuta suutan oofanii gara fikiriitti jijjiiruun hin danda'amu qo'i kitaaba akkasiin qaraaneeti. Lamaan kun. Hin qaraane akkas. Saahibummaarraa wal baatu anaaf inni. Tana dura seenaa keessatti yoo yaadatte ta'e maskii fi muloosti osoma qoosaaf abbaa warraa haadha warraa abbaa warraa si jedhan dhugoomsan bar. Saahibummaa kanallee yeroo tokko tokko dhugoomsuun danda'ama. Hawwiin uummata Oromollee akkasii amma Oromoon gariin akkamitti amana osoo makkii fi raachuun wal fuute Oromoon tokko ta'a. Amma miliyoona 70 jedhamu kana walitti dabalaqee raachuun makkii qofa ta'a. Just Oromoon tokko ta'a jedhama tokkummaan Oromoo kunillee waan jarri saahibummaarraa gara fikiriitti jijjiiramuu dhiifte dhibee warra jedhee haasa'u jira polotikanyoonni gariin. Ay, suni egaa hin beekne isaan akkuma isaan yaadanitti nuti garuu akkatti yaadne akka biraati. Anillee silaa osoo akka uummanni isin jaalatu kanatti yaaddanii natti tola. Akka abbaa tokkotti jiraachuullee gaariidha. Soddaa gaarii argachuu barbaada. Ilmoo garuu mootuu isin yoo obbolummallee saahibummaa bakka Oromummaa obbolummallee yoo jettan obbolummaa isan dhiibuun barbaadu dimokiraasitti amana waan ta'eef no problem shugguxii ko. Hayyee galatoomii dooktara maaliif jirtan silaa isin naga qabdanii? Nagaa qabna fayyaa jirra kunoo ta'aa jirra. Abduuseen aangoo gadhiisuu qabda naan jedha. Aangoon Abduuseen irraa na ari'uuf warwaatu kun maal erga dhume Abduuseen? Doctor. Hamza abbaa faate? Doctor. Koi haadha faatati walloltanii dheengaddanuu waakkattaa warri soddaa naan jettan kun intala naa kennita ammoo intala narraa fuutanii minaamin jettee feesbuukii kanatti dubbii baxabbaxaa maal jechuu barbaaddeeti ati intala keenya jaallatasiiftee mana No, saat kiyya galatoomii. Akkuma beekamu haa maali haati faatee haa yeroo dhuftee toonu bira jirti siluma haadha faatee tana yoomni kana goote qoyate kanii fi hawaasa irratti hojiisaa ooltuuf haati faatee barra gooddanyuma teenya. Okay. Booddanyaa taatanii? Mana kan keekii dhufanii namni ababaa saddeetumaan onni takka deemama namarratti gargaara. Birisaa kun maa nama jalaa waja qoy. Yaa. Asli nyaatanii buufanii waakkachuu maal jechuudha indee? Asli. Oh. Maali onni takkalee namarra kaa malee maali nuti namni guddaan kun akkamitti waan quxurii 8 tanaan mana kana keessa teenya. Mema kienu onne takka kenna wanni mana haarawaa kana mana kana keessa giiftarri jira finjitti maal yaadamee kana haarawaa.
Madam Yeti. Anaafuu manni Bakka hidhaa guyyaa 8 jalaa baatu. Bakka hidhaa guyyaa 8 jalaa baatu. Galatomi wallahi, thank you so much. Hati bar nama bar. Thank you. Abduu Semmo. Guyyaa 8 da meetiin beemi. Maammallee kun kadhannaa gooneef. Facebook and TikTok bana. Umar. Guyyaa 8 da meetiin TikTok haroon amma naabee. TikTok hin seene bara. Kunoo 150 argatte Singapore. Galatooma. Hundi keessan kompilinki godhamee namni 200 kun yeroo tokko akka kana kompilinki kun taaptaabiitti mudda yeroo kun